erga waliigaltan booda maaltu uumameeti rakkoon isin jidduutti dhufte amma. Kitaaba kana waliigaltee teessasatu diigame moo waadaatiif gale san guutuu dadhabe moo maalirraahi kitaabni kiyya jettee atisu dhufte innilleen beekamuudhaaf malee kitaaba isirraan fudhannee waan jiru haaluu kana maaltu fide. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment kun qophii keenya qophii keessummaati. Qophii keenya keessummaa irraatiin gahaa jittuu kana sooshaal miidiyaa irra waa'ee kitaaba qaxaleetiin wal qabatee ijoo dubbii ta'ee yookaan ajandaa ta'ee namoonni hedduu wal jalaa qabanii waa'ee kitaaba qaxalee jedhamu kan murtii guutoo jidduu kana sooshaal miidiyaa irratti akka kitaaba laawunchii godhee dubbachaa jiru namoonni hedduun irraa dubbachaa jiran. Abbaan kitaaba kana barreesse nama biraati. Murtii guutoo immoo anaatu barreessee jira. Dhiiroo namni kitaaba kana barreesse eenyu? Arraan tana dargaggoo tokko kan kitaaba kana anaatu barreessee jiru qabannee dhiyaannee jira. Dhuguma kitaaba kana murtii guutootu barreesse moo nama biraa ka barreessutu jira. Arraan tana abbaa kitaaba kana barreessee jiru qabannee dhufnee waan jirruuf jecha hanga dhuma sagantaa ta'uun turtan. Qophii keenyarraa wantoota hedduu akka hubattan shakkii takka illee hin qabnu hanga dhumatti nu waliin turaan immoo afeerraa ta'ee kabajaati. Tole yaamicha keenya kabajee yeroo ta'e qaalii aarsaa gootee asitti nu argamu keetiif galatoomsiin jedha. Ayyee isinis hedduu galatoomaa Forex Entertainment Miidiyaa yeroo hedduu sagalee namootaa ta'uudhaan akkasumas mana barumsaa ta'uudhaan nu tajaajilaa turedha. Ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Addatti immoo birraa hedduu ulfaadhu nu jiraadhu jabaa keenya isin jechuun barbaada. Tole hedduu galatoomii irra deebi'ee mee jalqaba irratti gaa waa'ee gara kitaabaatti deebina. Jalqaba irratti mee maqaan kee eenyu dhalataa eessatti waa'ee kitaabatti seenuudhaan dura xiqqoo daawwattoota keenya wal barime. Ayyee maqaan kiyya Iskandar Abdulakiimii Harargee Bahaa ijoollee Calanqooti. Bakkiin itti dhaladhe magaalaa Calanqoo irraa kiiloomeetira 12 fagaattee jirtu Araddaa Burqaa Jaalalaa aanaa Goroomuti jala ka jirtu. Barumsa kiyyaas sadarkaa tokkoffaa achumatti baradhe sadarkaa lammaffaa hanga kutaa 11ffaatti achitti mana barumsa mutiitti baradheetiin sanbooda aartii kana jalqabee aartii osoo hin jiru bara kana kutaa 12ffaa kiyya sababuma kitaaba amma dubbatamuu kanaan osoon itti fufuu barbaadu qorumsaaf osoon qophaa'uu qabu yeroo tiyya kana jalatti gubaa waan hin tureef qophaa'ummaa dhabuurraa kan ka'e bara kana barumsa addaan kuteetiin jira jechuudha. Amma wanni ati hojjechaa jirtu waanuma ogbarruu kanarratti jechuudha kitaaba barreessuu kanarratti. Yaa. Kitaaba meeqa barreessite hanga ammaa? Kitaaba ammaa kiyya ta'ee ani falmachaa jiru kana wajjin kitaabota hanga 3 takka barreessee tokko sirnaawwan hin xumuraminiif 2 kaniin jechuu danda'u. Kitaaba maxxansiiftee dubbiftoota hin geessine qabda amma dura? Kaniin uummataan ga'e hin jiru. Kitaaba barreessuu biyya hawaasni an keessa jiraadhus qaamni aadaa fi tuurizimii fi dargaggoonni hundinuu ni beeka. Naannoo kanatti as bira dabree hanqa magaalaa Dirree Dhawaatii fi Harargee Bahaa kanatti namoonni murtaa'oo ta'an jiran ni beeku akkam barreessaa ta'ee fi yeroo dhiyootti immoo gaafaan ispoonsara harkadhu gaafaan tubsame kitaabota hedduu baasuu danda'uuf na gargaaraatillee haala naamijjeessaa nama hedduutu turee jiru. Tole egaa kaleessa murtii guutoo intarvii goonee turre inni ammoo akka inni kaatetti kitaabni guutumaan guututti keessaa akka ta'ee fi ati ammoo beekamtii barbaada isatti daattee kitaabota kana booda barreessituuf akka beekamtii argattu waliigaltee akkasii akka uumtanii fi isatti illee barreeffama hunda itti barreessitee ragaa akka qabu nutti hime. Kitaabni kuni murtii guutoo biree ergaati barreessite akkamitti murtii guutoo biree ga'e? Murtii guutoo wajjin yeroo ispoonsara barbaadaatiin ture egaan barreesse booda san booda immoo bilbilee fi yoo naamijjeessuu danda'e je'anii yeroo wal dubbisnu anis kitaaba maxxansuu ni barbaada akkana je'ee na dubbisee san booda maqaa kiyyaa fi keetiin akka goonutti je'ee na dubbisee ani immoo egaa wal amanuu irratti haasoineen akka amanamunatti himeen booda PDF isaa ergee fi inninis laalee jaalatee
tiraanispoortii naa ergee calanqorraa akkaniin achi dhaqu godhee sanboota bira dhaqeetiin achitti wajjin guyyaa hanqatee takka turre guyyaa saninninis dhimma biroo keessa ture hangas mara wanni irratti waliif galle hin jiru sanboodaas yeroo garagaraatti wajjin haasawaa turre beekamuu fi ammoo kanaa fi wanni kiyya ji'uu fi kajuu yoo ta'e ani beekamu yoo xiqqaate amma iddoon jiraadhu tanatti nama beekamaadha ummata kiyya bira kabajameetiin maqaa gaariidhaan jiraadha beekamtiin tanaa olii taniin barbaadu namoonni beekamaan naannoo kiyya jiran fakkeenyaaf ijoolleen Dirree Dhawaa jirtuu fi kunneen hunda wajjin akkumaan isaa wajji wal beekutti inumaa isa caalaa warra hojii kiyyaas beekan walitti dhiyaannuutu jira yooniin beekamuu barbaade isaaniin na beeksisaa jee isaan dubbiseetu beekamuun hin danda'a ture wantiniin kiyya jee dhimmasaa keessa galee isa irratti dhiibbaa godhuuf takkan jiru ture wanti waliin dubbanne immoo osoo kitaaba kanarratti qeeqni deemaa jiru fakkeenyaaf ani kiyya jee yooniin dhugaa kiyya dubbadhe tarii ani nama beekamu ta'uu mala ati immoo waan si dabalamu hin qabdu ani iddoon irraa gabbuu hin qabu ati immoo maqaa kee kana dhabdaa jeeniitiin dubbachaa ture kanumarraa itti fakkaachuu danda'a waaniin akkas haasaa isin gootan sagalee isin lameen walitti bilbiltan akkan achirraa hubadhetti kitaabicha yeroo isatti kennitu waliigalteen akka isin jidduu jiru garuu sagalee kana keessa mee sagalee kana dhaggeeffannee walitti deebinu. Afaan isii qabatanii waan namni waliigalatti ta'anii eeggatanii galmaan gaatan akkasuma mire akkasumas komantii barreessaa ture maal jettu kanarratti jennaan ani amma akkuma ati natti ergiteen ogguuniin laalee si barreesse goote jala isa jalaan dhaqee laale. Isi jalaa miti. Bilbileeffistee feetu akka feetis gootee warra kana manaas godhuun kan irra jiraatu ana osoo hin taane si. Tole sagalee ammaan tana dhageenya kanarraa akka hubannutti waliigalteen sii fi isa jidduu akka jirtudha. Waliigaltichi isin jidduutti uumame kun ammoo maal akka ta'e sagalee kanarraa nu hubanne kitaabichaati itti gurgurte immoo naa maxxansi jetteeti itti kennite yookaan ispoonsara itti naa barbaadi jetteeti bakka kana sirriitti addaan nu baate ni gurgurteef moo ni kenniteef kennaa maqaa keetti maxxanfadhu jettee bakka kana sirriitti addaan nu baate. Bakka kana jalqaba gaafa waliin dubbannurraa maqaa kiyyaa fi kasaatiin godhuu akka qabnuu fi inninis maxxansuu akka barbaadu natti himeeti sanbooda karaa garagaraatiin akka wal amannu natti dubbate waan itti dabalamuu qabnu itti daballeeti bu'aa gaarii akkasii fidu goonaa gara kiyya koottuu jee haala saniin wal qunnamne sanbooda immoo ergaaniin kitaabicha hanqaan ifi qopheesse jechuudha katti dabalame akkuma jirutti ta'ee san dabarsee isaa kanne booda inninis yeroo san haalota garagaraa keessa waan tureef waliigaltee keenya yeroo garagaraatti jijjiiraa dhufnee jechuudha ka jalqaba inni maallaqas bu'aa fidu goonaa asuma juu san booda osoo olleen bulleen yeroo xiqqoo turru kitaabichi guddatee naannoo fuula 200 akkas akka ga'ee jiru yeroo naa himan waan kun osoo nan hin beekne achi gahuun wal dhabdeeteenya rakkisaa dadhabbii tiyya balleessuu fi jeetiin itti dubbadhee kunoo kuni dadhabbii tee balleessuu fi mitii yaada bu'uuraatis namni kalaqesii jeen amansiisaa ture sanboodaas yeroo garagaraatti bifuma wal fakkaatuun wanti duraan wal dubbannu jijjiiramaa gaafa dhufu wal dhabdeenis wal dhabdee booda immoo haasoyne waliigaluunis uumamaa ture hanga ammaattis akkasuma deemaa ture boodarra immoo kitaabni hedduu akka dabalee jiruu fi maallaqa yeroo takka takka maallaqni irratti argamaa tures jira maallaqoota saniin ammoo akkaaniin ani keessaa bilisa ta'uu yaanni godhamuu dhufee namninis nu jidduutti haasa'ee kafaltiin biraa yoo barbaadame hanqa eeybaa akkaan obsuuf ture sanbooda immoo inni yaada beekamuuf ija'u kana eega fidateen ani eeybaas wanni hin obsuuf jirtu nama dhufee maqaa kiyya bu'ee je'eetiin waan kana uummataan gahu dirqamee jechuudha. Tole san duratti waliigalteen isin jidduu jiru kitaabni maqaa murtii guutootiin maxxanfamee maallaqni yookaan bu'aan kitaabichi itti gurgurame akkasii kennamuudha moo waliigalteen keessan maali?
Gaafa duraa kitaabichi maqaa xiyyaa fi kasaatiin akka ta'u wal dubbannee guyyaa dura waan kana walitti himnu jechuudha. Osoon PDF hin erginiif sanboota haasofnee erga PDF ilaalee hanqina barreesse bakka inni barbaadu ta'uu fi akkaataa inni barbaadu barreeffamuu hubateen booda na dubbisee waan sirreeffamuu qabu sirreessinee itti daballeeti waliin taanee maxxansinaadha bu'aa barbaadamu siifin qooda jedhee kana goone. Sanbooda immoo yeroon qaamaan bira deemu haalota inni yeroo san keessa jiruu fi reaakshina deebisaalee inni haalota sanii kannu waa hedduu takka laaleetiin qabsoo biroo keessa nagalchuu waan maluuf isaa wajji haala kanatti waliigaleetti deemuun ani irraa bahuudhaaf kitaaba kiyya kabiraa 1,000 naa maxxansee karaa birootiin ammoo sooshaal miidiyaa irratti akka abbummaan na gargaaru yerooniin ani dhimma qabutti immoo maallaqaanis akka na gargaaruu fi akkasumas namootaan an qunnamuu barbaadu na qunnamsiisuudhaan akka na gargaaru irrattiin yaada kiyya kana fooyyeessee sanis ni ta'a rakkoon qabu jeetuma osoo dilas wal hubannaa gadi fageenyaatiin irratti hin murteessin dhimma biroo keessa waan tureef na biraa deemee mana isaa tureetiin eegasii gallee kitaaba kiyya biroo yoo maxxansitee akkaataan sii kaa'e sanitti na tumsuu taates jalqaba kiyya xumuruu qabdaa hanqa waan kiyya xumurtutti immoo isa kana xumurattee sooshaal miidiyaa irra baasuun wal dhibdee uumuu taatii jedhee gisee hedduun kadhachaa ture na dhaga'uu hin dandeenye garuu. Okay, kitaabichi yeroo itti baasu kan niteef malee ati erga dhimma kiyyanaa xumurtee booda kan kee maxxanfattaa garuu kitaabichi keetii jettee kan niteef jirta kitaabicha kana mii? Yoo walii galle akka namichi ilmi abbaan na fuusisi jennaan yoo alqabraa roobe sidhiisi anuun hin fuudha yoo alqabraa roobuu baate haateetuuni baatii yoo waan kiyya xumurtee sirritti walii galle akkuma nama yaada sii kanneeti sii kannuun hin danda'a. Garuu immoo hanga akka obboleessaatti waan kiyya naa maxxanseen xumurretti hanga maallaqaan dhimmootaan ani gaafachaa ture nan deeggarretti hangam kitaaba kiyyaas maxxansee naan xumursifne namootaan an barbaadu nan qunnamsiifnetti kasaa ta'uu hin danda'u jechuu waliigalteen lammaffaatiinis. Erga waliigaltan booda maaltu uumameeti rakkoon isin jidduutti dhufte amma? Kitaaba kana waliigaltee teessatu diigame moo waadaatiif gale san guutuu dadhabe moo maalirraahi kitaabni kiyya jettee atis dhufte innilleen beekamuudhaaf malee kitaaba isirraan fudhannee waan jiru haaluu kana maaltu fide? Amma wal dhabdeen teenya akkumaan reefuu kaase yeroo itti dabalamus ka'at ture sanboodaas ammoo yeroo maxxanfamu maqaa irratti dogoggorrii uumamaa ture waan itti dabaltanii fi kanaas sirritti beekuun qabaa bakka irra geessan naa ergaa deemaa jennaan naa erguu dhiisanii sanbooda maqaa kiyya Iskandar Abdulakiim irraa Iskandar Mahammadi jijjiiranii achittis hedduu itti aareetiin garuu deebinee sirreessinaa maxxansa itti aanu irratti kun xumuramee naan jennaan hayyee umaa godhuu danda'an jeetiin nin dhiisee fi sanis waliigallee tumatti fufne jalqaba wanni nin jechaa ture ani beekuun qabaa bakka irra geessan hunda kanin jechaa tureen suni sirrii ta'uu inninis naa kaaseeti dogoggora kasaa ta'uu fudhatee waliigallee jechuu yeroo san booda ammaas itti fufnee eega maqaanis dogoggoromee kun hundi uumamee maxxanfatte osoo anaafis jidduu wanni jiru xumuramee naafi ati waliin galle waan kana sooshaal miidiyaa irratti yoo baafte wal dhabdeen teenya kun itti cimuu danda'a namoota bira ga'uus danda'a ani maqaa ati itti dadhabdee harkatte kana sirraa balleessuun barbaadu waan hin xurii si dhibuun feeneef dura ana ifirraa gaggeessuu qabdaan jeeni inni immoo dantaa dhabuun maalaalaa ture sanbooda ani isaa wajji hariiroon qabu addaan kunnaan nama wayii nama ganda keenyaa takka dursituu dubbise isiin as nama jiru nama na beekuu fi waliin oollu dubbistee isaan waliin nu fidanii haasawanii nu jidduutti akka walii gallu godhanii maallaqaa sanqate akka ergu godhanii sanbooda immoo hanga guyyaa eebbaa obsuu fi akkaan qabu natti himanii na gorsanii
Eega kun ta'ee booda amma inni himmaas eega kanarra walii gallee anis akkaan isaa wajji dhaabbadhu itti himee waa dagaleef booda inni fuudhee waan kana haasa'uu eegalee mucaan beekamuu fi waan kana godhuu fi kaju'uu fi ammaas duula akkaaniin irra banuu barbaaduu fi kaasaa ture. Lammaffaa kanaatu wal nu dhabsiise. Gaafa kun dhufu ammaas filannoon jiru tokko gama isaatiin akkuma duraaniitti manguddoo nu jidduu turtee jiraami warra dhimma kana laalee kana godhu qabda jeenan murteessee isaan na dubbisanii waan kana nu jidduu furuu caalaa fuudhee sooshaal miidiyaa baasee akka waan ifii na qopheessee ani beekamuuf jecha kana godhuutti as ba'ee miidiyaa irratti dubbachuu eegalee yeroo kanaanis kaniin duraan hanqa namoonni walitti dhiyaannu na beekanillee dubbadhuu naan jedhan didaatiin ture gaariin ta'u jee eeganni immoo maqaa kiyya dhufee nama miidiyaa irra bahuu jaalatu gizee hedduu lafee dadhabee naan jechuu ture boodaan waan kana haasa'uu dirqamee jechuudha. Tole ati amma gaafa jalqaba osoo murtii guutoo gara Forex Entertainmentiitiin interviin godhin dura si barbaadeen ture gara namootatiin illee qunnamee ture ati ammoo baatee waan kana dubbachuuf akka fedhinnaan qabne himte wanni kun ammoo akka ati kitaaba kana barreessitellee akka namni shakkii qabu namni kun gartee ni sobaa waan jedhullee hanga fakkeessu takkatti dubbii tun deemte. Anama fakkeenyaaf gaafa san ifaan ifatti maaliif as ba'een dubbanne maaliif didaa waan jedhuun murtii guutuu dura sin intervii godhuudha barbaachuu ture ati fedhinnaan qabdu ni didee jechuu gaafas. Ammoo gaafa sanii fi amma jidduu jijjiiramni ati himte inni sooshaal miidiyaa irratti ba'ee Iskindir Lakkii kitaaban barreessine beekamtii barbaadaaf waan kana ji'ee sababa ja'uufin ol ba'ee ammaan tana dubbadhee jette. Tole erga kitaaba kanaa kennaa isaa kanniti parsantii 100 barreeffama ati barreessite asirra kana ergitee jira isin lameen walitti barreessin jechuudha kompetiishinii isin gootan keessatti abbummaa parsantii 100 kenneetiin jira faayidaan ani ammoo sirraa barbaadu naa godhii jetteen. Eegaa waan kana kannitee fi ati waan kana keessatti maqaa dhahamuu maaliif barbaadde? Waan tokko hoggaa namaa kannite takkaa namaa gurgurte takkaa wanti jette maqaan kee acha keessatti dhahamuun maaliifi ati si aarsuu dandeettu tokkoffaan kana murtii guutoo lakkii kitaaba isarraan fudhanne jechuun hoo maaliif si aarse eega takkaa jirtu isaa kannite kireediitii maaliif barbaadde bu'aa isarraa argattu isa yoo dhabde qofa as deebitee waan kana dubbachuu dadhabde malee dhugumaati maqaan kee achitti ka'uu dhabuu yookaan isarraan fudhanne jechuu santu si aarse moo faayidaa isarraa argachuu qabdu waan hin argatiniif arra ol kaatee kitaaba lakkiinaaf barreesse jette. Wanni na aarse akkumaan reefus kaasaa ture gizee hedduudha osooniin an duursee wanni kun uumamuu malaa kana haa goonu juuni inni na dhaga'uu dhiisee tuma akkatti mul'atetti itti fufaa ture. Sababa kanaaf isaa wajjin gizee hedduu kophaatti waliif bu'aa turre ani garuu dho'isaatiin ture yeruma namni na gaafatellee akkaaniin dho'isuun itti hima wanni kun waan hin jirre naaf inni salphatti walii galuu dandeenyaan jechaani ture. Garuu inni dhufeetuma akka ifiina qopheessee walii galleetti gaafa dubbatu akka nama tokkootti sunis na dhagaame fatti aanu immoo gaafa dura walii galluus egaa wantoota na gargaaru dila reefuu hime san tarreessee fi booda barreessaa kanarratti yaada kalaquu kiyyaa fi waa hunda kitaaba keessa kaa'ee inni nama beekamtii qabu waan taateef borummoo sababaan isa haala kanarra sappoorti godheen anaaf carraa hojii ta'uu danda'a nama kalaqaa ta'uu kiyya ibsuu danda'arra walii gallee achitti maqaan dabuunis wal dhabdee teenyarraa takka ture gaafanni immoo kasaatii miti inni waluma dubbanneeti beekamuu barbaadaa naan juu wanni ni nan barbaadu duris beekamuun akkuma jiru ta'e namoota murtaa'e biratti namoota biratti beekamuun na fayyadu biratti hin beekamuu barbaada malee ani beekamtii akkanumatti wacaatiif jee kana nama godhuu miti wanni kun natti bu'uudha eenyummaa kiyya balleessuudha waan juufiin akkaaniin qooda kiyya ta'e dubbachuu eegalee jechuus. Tole hedduu bareedaadha gara biraatiin sagalee isin lamee waliin haasoftan keessatti yeroon siin jee san eegii ni siin jennaan hayyee ani yeroon siin naan jette san wayin eeguu didee jette yeroon eegaa turtan sun yoomi maaliif yeroo san eegaa turtan maal godhuufi? Yeroon suni gizee hedduudha haasawa jalqabarraa haasoo nurratti
yeroo eegii wanni jaamu kun guyyaa 3-4 tokko eegii wanni jaamu kun gaafuma dura haasawaa turrerraa waliin dubbachaa turre gusee dubbannu yeroo eegii anumaan jaa yeroo fakkeenyaaf waa'ee kitaabicha erguu kanarratti ani beeku akkaan qabu dubbannus waa'ee yeroo eeguuti wanni dubbannu yeroo ani kitaaba kanarraa adda ba'uun barbaadaa keessaa na baasuuf ammoo yoo dadhabbii kiyya kafaltee yookiin kitaabicha naa deebistee walii galuu qabnaa yeroon juunis yeroo eegii waan sii kafalamu siifin kafalaa waliin jenna yeroo hunda suni booda kan ammoo yoollee ati amma kitaaba maxxansitee humna dhabdee jiraatte ani karaalee hedduu waan na gargaartuuf lakkoofsuma 500 tokko yoo naa maxxansite ani sanqaati eebba godhattutti sanirrattiin hojjedha. Isuma kana naa xumuriin jaanii hayyee nama akkanaaf akkanaatu qarshii hanqanaa irraa qabaa saniitu akkanatti naaf hin kennine guyyaa hanqana naa kenninaan jaa hayyee jaanii guyyaa san yeroo geenyus akkanatti nama sanii wajji wallollee nama sanii wajji hariiroo adda qunnee maaliin godha jeeti walitti dubbanna yeroo garagaraatti yeroo eegiin kun ka dhufu boodarra immoo yeroo eegiin kun baay'annaani kaniin ani isaa wajji hariiroo adda kutee inni nama dursituu dubbisee dursituun na dubbistee turte jechuudha. Gara biraatiin barreeffama kanarratti kitaaba sii deebisullee jennaan lakkee kitaaba naa deebisu osoo hin ta'in waan inni barbaadu osoo naa godhi jechaa ni turte. Waan inni sii barbaadu kana yeroo sanitti sii godhuu dhabuu kanaatu wanti jee malee kitaabni akkuma jalqaba irratti kaafne kitaaba isaaf kennite yookaan bifa isarraa waan tokko barbaadutti kennuu fi hodhuu ni jira miti. Isarraa waan akkanaatiin barbaada yookaan kitaaba kiyya hojii biraa naaf maxxansiifta beekamtiin an barbaadu akkan sadarkaa barbaadu irra gahu namoota akkuma atireemuun tana kaasaa turte namoota barbaaduun wal na barsiifta hojiilee kiyya kan itti aananiif fudhatama akka hawaasa biratti argatan ati nama sooshaal miidiyaa oo nama hedduu beeku waan taatee jecha waan kana naagota kitaaba kana immoo maqaa keetiin maxxanfataa jettee kennitee fi inni ammoo waan san sii deebisuu dhabnaan yookaan maqaa kan kee karaa biratti kaafnan ol baatee dubbatte malee tole kitaaba kana ati fuula meeqa barreessite inni hoo maal itti hide? Kitaaba kanaan naannoo fuula 80 yeroo takkaan ergee san booda namoota barbaachisan qophatti kaniin barreessee ergee isa harkan jiru inni yeroo sanii mo'ataa tokko harka jira. Isaatu beeka hanqam akka ta'e jechuu kophaa ergee waan hin jiruufi walumaa galatti naannoo fuula 100 fi akkasii siqu kaniin ergeefan. Tole mee waa'ee kitaabicha irraa dubbannu kitaabichi kuni waa'ee maal irratti? Kitaaba xiinsammuuti moo kitaaba seenaati moo kitaaba fiikshinii saayinsiiti moo maal irratti xiyyeeffata? Maal fa'aa of keessaa qaba? Boqonnaalee meeqatti qooddee akka kitaabatti keessatti moo ati barreeffamuma wal jalaa ergaa fi turteef? Mee waa'ee kitaabicha kanaa bal'inaan nutti hangamtitti fudhatee akkamitti barreessitee maalirraa kaatee barreessite? Waa'ee kitaabicha kana boqonnaalee inni qabu boqonnaan harki caalu yookiin harki 80 akkas ta'u jechuun akka boqonnaatti malee akka luukii kitaabaatti mi boqonnaaleen xiinsammuu irratti xiyyeeffata garuu immoo gara xumuraatti gaafas walakkaan isaa waa'ee seenaa waa'ee namootaatii fi waan kanarratti hundaa'a. San booda boqonnaa xumuraa irratti waa'een dirree dhawaa waa'een harariis ni jira. Walumaa galatti boqonnaa kitaabni qabu keessaa boqonnaan 7 waa'ee xiinsammuuti waa'ee gorsaati. Xiinsammuu kanatti yaadota bocuu fi waa hedduudhaan itti laffaaneeti boqonnaalee kana bocnee itti kennine jechuudha. Qabbiyyeen haalli kitaabichaa hundinuu waan nu bira jiru inninis kana waan haalu miti. Kana fakkaata gabaabuma kitaabni xiinsammuu ida'uu ammoo namoota xiinsammuu akka achirra barreeffamee san qaban ja'aman warra barraa'ee keessa jiru akka namni irraa laallachuu danda'utti ammoo addatti wanni adda godhu namoota amma lubbuun jiran wantoota kana jinas jedhamu yookaan xaxalee inni jeen kana warra ta'an jee amma jiran irratti xiyyeeffatee barreeffame jechuu achii gadi.
Tole dubare dara waa'ee Adaanech Abeebeetii fi waa'ee Fayyisaa Leellisaa wantoota namoota garaagaraa habarreessee achirratti wanti godhe suma moo isaatu itti hidhe? Waa'ee Adaanech Abeebeetii fi namoonni tokko tokko namni itti dabalamees jira. Ammoo caalatti barreessee anis namoota achi boqonnaalee san jala jiran kan hin katabe jira. Fakkeenyaaf waa'ee Fayyisaa Leellisaa fa'a waa'ee Adaanech Abeebee fa'a harka keessaan qabu ani dhibbaan dhibbatti. Kana inninis waan beeku itti isaatii waan barreesse. Namoota birootis kanneen keessaan qabne achi keessa ni jira. Yoo numa ta'e illee wanni sun itti dabalamuun isaa Adaanech akka nama tokkootti nama jaalannuusi nama deeggarru wanni isiin itti dabalamuun qirna jechuu takka illee hin jirtu garuu immoo wanni barraa'u qulqullaa'uu qaba. Namni hoggansi magaalaa takka bulchu fakkeenyaaf piroojeektii akkana akkasii daawwataniiru jedhamee kitaaba irratti hin barreeffamu namni sun nama waan sanuu hojjete waan ta'eef. Tole dubare dara amma fuuldurri kitaaba kanaa maal taasitti fakkaata? Kitaabicha waan isarraa barbaaddu fudhattee kitaaba guutumaan guututti abbummaan akka duraan kan itti fitte akka itti fufuu barbaadda moo kitaabicha akka itti deebisee maqaa keetti maxxanfatu barbaadda? Fuuldurri kitaaba kanaa akkam ta'a? Amma akkan yaadu kanatti kitaabicha fuulaas guddisanii waan akkuma barbaadanitti itti dabalanii bakka kanaan ga'anii jiranii jalqabaas wanniin waan kana dho'isaa tureef akka wanni kun osoo niin anis hin dubbanne xumuramee akkuma oofachaa turetti xumuruu fi garuu ammoo sababa nan dhageenyeef wanni kun uumamee jira. Ammatti ammoo yoo xumuree ni ifatatees gaa inshaallah walumaan itti deemna. Amma ammoo egaa waan kana kiyya jee as baase booda ani kitaabichi naa deebi'ee akkaan fi barbaadutti bakkaan fi barbaadutti yoo na eebbifadhees hedduun itti gammadaa garuu akka nama kalee yoo kana naaf goote walii galla isaan jee tokkotti wanni narraa eegamuuf godhuu qabu yoo jiraate waan irratti walii galle inni raawwannaan dhiisuufidha. Sana ammoo jalqabaas katidee fi akka kun uumamu godhe anaa miti itti deemnamee inshaallah waluma. Tole gaariidha. Kitaabicha kana ati maqaa maal jedhuun moggaafte yookaan mata dureen isaa maal ture? Inni qaxalatti jira kana moo qaxaluma ture? Kitaabicha kana ani maqaa nama collee jedhuuni qolarratti dhaadannoo yoo nama taate nama collee ta'ii jedhu wajjin kaniin kanaan dura qopheessee ture. Maxxansa tokko lama maxxansa garaagaraa boqonnaa 8 qaba kitaabni lachuu jechuun nama collee jee kaniin qopheessee jiru sanirraa tokko amma kaniin isaa kannee waldhabdeen tun dhufte inni tokko ammallee na harka jira irratti hojjechuutti hin jira kana kaniin ani isa kana yoo naa xumuruu dandeesse kee godhattaa yaadicha san keessaa na baasuu dandeessaa isaan jechaa ture. Tole gaariidha. Barreeffamni ati Facebook irratti maxxansitee haatii fi isa jidduutti ati barreessiteef tokko akka jirutti amma anaa fi isa jidduutti kan barbaachisu waliigaltee abbummaa hojii keetii parsantii 100 ittiin mirkaneessuuf si dandeessisuu fi harka koo guutummatti kana keessaa baasuu jechuudha. Akka nama yaada kana bu'uureessatti nagalateeffachuu danda'uu keetiin alatti kitaaba naaf maxxansitaa fi dhimma birootiif akkantitti hin dubbanne kan na taasisudha. Kunis waliigaltee irra deebiin haaraa taasifnu second transfer agreementii kan tahe jechuu kooti. Kunis yaadaa fi dadhabbiin ani sitti laadheef gatiidhuma final paymentii murtaa'een akka na gaggeessituun barbaada. Kunis kan murtaa'e haali ani amma keessa jiru irratti hundaa'uudhaan yaada dhumaati sirritti waan kana buusii baasii ilaalii anaafis siifis akki irra caalu kanumaa waan jedhu barreessite. Amma final paymentii osoo kitaabni hin eebbifamne yookaan kitaabni maxxanfamee gabaa irratti hin baane duratti si kennaa waan jedhu irratti ati ammoo kitaaba kana galateeffannaa yookaan akka gulaalaa tokkotti yookaan ammoo kitaaba kana barreessuu keessatti Iskandar nin galateeffadhaa barreeffama jedhuun alatti abbummaa akka irraa hin barbaanne fi waliigaltee inni ammoo paymentii akkasii kafaluudha kan itti waliigaltan. Kitaabni osoo hin eebbifamin duratti osoo hin maxxanfamin duratti paymentiin kan kafalamuu qabu. Ana gisee
maal tureen gaafadhee gaafa maqaan kiyyaas jijjiiramuu fi wantoota kana hunda arguun waan hedduu takka ta duraan akka obboleessaatti na bira dhaabbatu waliin dubbanne keessa kaniin san dura gaafachaa tures kanni naa godhuurra osuma sababa garagaraa uumuu ture waan jiruufiin nama kanaa waliin akkasitti deemuu hin dandeenyu. Wanti dura irratti yeroo lammaffaa walii gallee turre suni waan naa milkaa'uu danda'u miti gaafaan baruun akkasitti hojjicha keessaa na baasee hanga barbaadu sitti dabalatee kafaltii dhumaanaa kannee akkana gaggeessuun gaafadhee sanboota inninis waan isa bira jiru takka takka dubbatee guyyaa akka qaban yeroo wanni sun ji'a tokko dura gaafa san kan ajajaa ture. Hedduu itti dubbadhee nan dhageenye sanboota illee haaluma kana fakkaatuun itti himeeti yooni ammas agarsiisuu ni danda'a gaafa ni xumurus jechuudha. Wanti naafis jiru sirriitti xumuratee hanga ati ol hin baasnetti addaan fixachuu qabnaa naaf jechaanii ture. Inni garuu keeriin godhi ture. Waanuma akkanaa kanaatu rakkoo uumaa ture jechuudha. Kafaltiin dhumaa ammoo kaniin gaafas gaafachaa ture wantoota akka duraan nama na qunnamsiiftaa sooshaal miidiyaa irratti na tumsitaa jedhamu san hunda xiyyeeffannoo keessa galchee inni waan san milkeessuu hin danda'u jedhee waan inni itti amaneetiin san hunda kaalkuleet godhee akka sanis akka bilisaatti yookiin akka waliigalteen alalaalee lammaffaa waliigallee akka qaamni sadaffaan argamuu danda'utti kafaltii xiyyeennaa xumuruu qabda. Akkasiin ka'ee godhachuu dandeessaan jechaanii ture jechuudha. Tole hedduu gaariidha. Kafaltii kana gaafa jalqabaa eessatti waliigaltee maal irratti waliigaltan eenyu irratti waliigaltan yookaan bakka kamitti ragaaleen ittiin jidduu jiru eenyu tokkoffaa kalammadaadha. Peeyimentiin ati isarraa barbaaddu meeqa ture qarshii meeqa irratti waliigaltan hangana naaf kafaltaa kitaabicha fudhadhu wanni jedhu meeqa irra waliigaltan inni ammoo hanga ammatti meeqa tii kafalee meeqa biratti hafe. Sirriidha amma akka biyyaattis namni yoo waan akka irratti hojiifis waa hundaaf waliigalu sanada seeraa itti waliigaluu danda'uunitu jira. Garuu naaf inni wannummaan walxaxaa taheefuu guddaan haasa'umaanii malee yeroo garagaraatti sanuu waliigaltee yeroo takkaa kan murtaa'ee miti. Haalota jiru laallee kana godhuu qabnaa yeroo niin anjuu inninis akka isaaf irra wayyaa karaawwatu ta'uu baatus kanuma na amansiisuuf ta'u tokko uummataa akkasitti yeroo garagaraatti dubbachaa turre namni irratti waliigallee gamasaa tureen alatti hangas maran jiru garuu namoonni waliin oolu guyyaana waliin turan beekan ni jiranii waan kana namni beekaa kanuma jiru garuu namni irra waliigallee ragaa ta'ee nu mallatteessee waraqaan qabnu jiru nu lameen biraa. Qarshii hangana naaf kafaltaa kitaabicha ammoo maqaa keetiin maxxanfattaa wanni jettanii irra waliigaltan gatiin dhaabbataan ni jira. Gatiin dhaabbataan gaafa duraa inni jalqaba waliigallu naannoo qarshii 500 akkasiin dhabdu yoo waliin maxxansinee naan jechaa ture. Garuu immoo egaa walaagarree walitti dubbachaa turre maal jenne booda guyyaaniin gatii dhaabbataa kana gaafachuudhaaf lammaffaa akkasii waliigaluu qabnaa jedhuun inni sababa biraa dhiyeessee haasawa birootti waan dabarree sana haasawaa turre gatii dhaabbataa akka nu jidduun murtaa'u ayyaalullee gama isaatiin hin milkoofne guutumatti yaadni kun akka jijjiiramuu qabuu fi yeroo garaagaraatti yaada jijjiiruuf akka isaan taane natti himaa ture. Tole hedduu gaariidha. Gara biraatiin ammoo gaafa duraatan qarshii 500 akkasiin dhabduu waan jirutti hime faayinaal peeyimentiin ati gaafachaa turte sun 500 sanirraa hii tan duratti hoo meeqa ati kafale 500 fakkeenyaaf yeroo jalqabaatiin jeetanirraa meeqa biratti hafem. 500 faayinaal peeyimentiin hangaafate 500 haa ta'u yookiin ammoo hankama jenne haa ta'uu fi miti. Yeroo sanitti waliin haasofnee akka isaa mijaa'utti nama isaa mijaa'u qabatee inni faayinaal peeyimentii san nu jidduutti murteessanii hanqana yoo sii kanne ati waan kana ka isaa bahi osoo naan jaanis handhiisuun hin danda'a ture. Garuu inni san godhuuf hin yaanne
Kanaafi faayinaal peeyimentiin ani ammas gaafachaa turee fi yeroo garagaraatti itti dubbadhus gatii inni duraan naan jiruu fi waan duraan haasa'aa turre irratti kan hundaa'ee miti. Samboodaas haasoinee turre maallaqa kasii ergee ni jiraayii kayyatteef ammoo akkuma inni ganama kana liivii takka irratti kaasaa ture naannoo qarshii 40,000 takka kana ergee ni jira. Qarshii 100,000 kanneefiitiin riisarchii naa hojjetee inni kajuuf ammoo 100,000 kana kanneen qabu namni nu jidduu tures ni jira guyyaa 40,000 ergu kana jechuu namaatu haasa'aa ture. Wanni jirus akkuma jiru ta'ee akka inni jiruusi miti dhugaan. Amma gaafiin xiyya guddoon garuu kitaabicha ati waan ittiin maxxansitu dhabde moo gaafa sana ispoonsaroota garaagaraa itti barbaadde dadhabde moo kitaaba kana yoo inni maxxansee beekamtii hin qabu kitaabni nama hedduu bira naaf hin gahu sababa jiruufi kitaaba kana hanga isaa wajjin negoosheeshina kana keessa seenuu geesse moo sababnummaan kitaaba sammuu teetiin itti dhiphattee yeroo dheeraa irraa fudhatee sammuu tee cuunfitee qalamatti jijjiirtee xalayarra barreessite kana fuutee nama biratti geessituuf maal ture? Dhugaadha. Kitaaba asitti waan hin beekamtii hin qabnee fi kun dhiibbaa narra qabu hin qabu. Fakkeenyaaf yoon hin danda'ee kitaaba 5,000 maxxanfadhee ani sirritti uummata kiyya biraan ga'ee 5,000 san gurguradhee beekamtuma xiqqoon qabu kanaan nama fixachuu danda'u wanni inni isa qunnameef akka naa maxxanfamuu fi sirni eeybaa bareedaan naa qophaa'uu akka danda'uu fi malee beekamuudhaa fi akka naa gurguramuun waan wal qabatu miti. Ijoolleen hawaasni niin hanka isa jiru dhaloota baratu dhaloota lafaa dhufaa ka dubbisu inni beekamaa yoo ta'es namoota bilbila iskrool godhan biratti malee ka beekamu namoota dubbisuu miti gama dubbisuutiin osoo hin ta'in namoota ispoonsara ta'uu danda'u na qunnamsiisaa fi malee waan gurgurtaa isaatii fi beekamtii wal qabatu hin qabu isa qunnamuun tokkoffaa ispoonsaraa fi ammoo yoo ifi ispoonsara na qunnamsiisuu hin dandeenye nama na qunnamsiisuu danda'u akka na qunnamsiisuuf ture. Tole murtii guutuu duratti nama biraatiin wal qunnamtee ispoonsara barbaadde yookaan nama ispoonsara si ta'uu danda'u jettee karaa biraatiin maxxansiisuudhaaf yaaliin gootee si milkaa'ee ni jira. Yaa nama hedduu wajjinii waan kanaa dubbadhee namni na beeksisee namni tarii akka na gargaaruu danda'u dubbachaa ture. Fakkeenyaaf dargaggoo maammee beej tokko walaloo dirree dhawaa jiraatu isaa wajjinis yeroo hedduu waliin dhiyaannaa waliin haasofnaa kitaabni kiyya nama coollee jiru lameen keessaa saampilii tokko ammaa'u isa bira ni jira dubbisuu danda'e isaa ragaadha. Namoota akkasiitii wajjin nama hedduu qunnamee isaanis yoollee fi ispoonsara nama ta'u na qunnamsiisuu dadhaban fakkeenyaaf maammeen walaloo dalagee karaa miidiyaa isaatiin na beeksisee ture jechuudha kitaaba kiyya sana. Yoom ture gaafni kun? Naannoo ji'a 7 akkasii ni ta'a maammeen egaa beeksisa dalagee postatee ture. Yeroo lammaffaas yeroon ispoonsara harkadhee sagantaa eebaa qopheessuu fi waa hunda hanga xumuraatti akka na tumsu natti himee waa hunda waliin haasofneeti na cinaa dhaabbachaa ture jechuu hedduu hanga irraattis akkasumatti waliin turre wajjumaan haasa'aa jirra. Hedduu gaariidha. Kitaaba kana ati yoom barreessitee murtii guutuu bira immoo yoom geessitee isa harka hateen yoomi? Garaagarummaan amma ni haatee fi ni ani dabarsee kannuu jidduu jiru yoo jiraate tokkoffaa ni kaade waan jaamurratti yoo walitti dhufne gaariidha. Hatee akkasitti anaaf quban qabne shira akkasiisaniin osoo hin ta'in waliin dubbannee kana goonaa jennee waan ni goona jenne san hanqisee inni daandii biraatti jijjiire malee anaa quban qabneeni wanni kun osumaan quba qabu arra boru sirreessa jee irratti hojjedhuuti dogoggoru manni na dhaga'uu dhabuutiin hanqammaa deemte wallatte. Tole ati kitaaba yoom barreessite murtii guutuutti ammoo yoom kannite? Kitaaba san kan hin barreesse yeroo ji'oota meeqa dura ta'uu ji'a 11 akkas ni ta'a.
isatti ammoo kan hin ganne yeroo ji'a sadi dura wal barree osoo hin turin akkaataan ammaan dura kaasaa ture saniin itti kannuu danda'e jechuudha. Mee waa'ee kitaaba kanaa gaa amma waa'ee qaxalee yookaan nama collee kana erga hangana kaafne ragaaleen tokko tokko kaatee ammaan tana agarsiisaa jirtuu fi akkaataa itti nutti himtetti kitaabni murtii guutoo hiyya jee maxxanse na bira gahee jira hanga tokkollee irraa dubbiseetiin jira. Kontantii inni qabu hanga tokko argeetiin jira jechuudha boqonnaalee muraasa hara duraa jira kana dubbiseetiin jira. Kaatii barreessite immoo nagarree garuu kompetiishinii isin godhaa turtan barreeffama isin walii barreessitan sagalee isin walii gootan irratti kitaabni parsantii dhibba akka ati barreessitee fi kitaaba kanarraa wantoonni itti daaman yoo jiraatan illee jalqabbii isaa kaati jalqabdee fi kitaaba parsantii 80 ol akka ati barreessiteedha akka ati ammaan tan mukaafte fi ragaaleen tokko tokko agarsiisanitti illee erga kana jenne kitaabichi ammoo ni hatame kitaaba na jalaa hatee osoo hin ta'in ati illee kakaasaa turte kitaaba waliigaltummaan ati akka isatti kannite inni ammoo waan isarraa eegamu hin godhinidha. Kana waa'ee kitaaba kanaa yoo wanni itti deebinu jiraatu taate itti deebinaati gara biraatiin wanni kaasuu barbaadu ati amma kitaaba barreessitee lafaa qabdu ka biraa ni jira. Kanarratti ammoo deeggarti ati barbaaddu maali? Dhugaadha kitaabni ani barreessee lafaa qabu ni jira. Jalqabaas wanni qunnamee kitaabuma tokko qofa osoo hin ta'in yoo dhageesse sagalee waliin haasawaa turre irratti kitaabni birootis akka jiru dubbachaatiin ture. Laalee dubbisa egaa tokko wajjin teenyee dubbisnaa waan sirraa qabuutu jiranii sirreessina. Kalleetti maallaqatti jijjiiramu goona waan itti daballeetti dabaluuf torbaan takka yoo ittiin fudhatu. Hin fudhatu wartaatee kabirootis kaniin lafaa qabuu hin qabaar. Waati wajjin wata sinaa fottu ati naa maallaqa jeegaa kuma lama siinii fiddiin yoo. Na fiddi humni lama qaceellan na fiddi. Akka dhuftaafii nyaata dhugaati anuma bira anuma gubbee. Foto kan sifin natti ergisiisu erga guyyaa dhufuu kaate natti erga dhukkasuma gabbaatee akka fudhatutti. Kitaabni biroo xumuree jirus ni jira. Kaniin xumure kana malee ammoo kaniin jalqabee jirus ni jira. Inshaallah gara fuula duraatti itti deemna. Yoo rabbi jee yeroo dhufti anis xumuree uummata kiyyaan ga'u taa'uun xiyyaa kitaabni barreessee jira ni jira. Tole kitaaba kanarratti maal haati deeggaranii amma hawaasni yookaan namni Oromoo waan kana viidiyoo kana daawwatan namoonni Oromoodhaa agartee quuqama waan amma dura sirra gahee kanaanillee wal qabsiisanii si cinaa dhaabbachuu barbaadan maal akkasii gargaaran barbaadda kitaaba kee maxxanfachuu. Wanti guddoon hawaasni na gargaaruu qabu kaniin jalqabaas akka rakkoo kana keessa galu godhe ispoonsara dhabuudhaan nama kitaaba maxxansuu fi karaabsu. Sababni wanni waraqaa irrattis ture yoo agartee jiraatte akka maxxansaa fi raabsaa isaa irratti tumsitan kayyuudha. Karaa faayinaansiitiinis ta'ee akkasumas karaa namoota maxxansaniitu mallee yoo uummata ifuma namoota biraan gahuu danda'an ani barreesseetuma yooniin hanqa barbaadamu akka biizinasa qofaaf waan hin daleyne ani nama ganaa ol guddatu maqaa gaarii hawaasa kana biratti horachuun qabaa. Dubbisee namni achirraa akka gochuu danda'utti wanni nan hojjedhu kun hawaasa bal'aa bira akka naa gahu sirnaan akka irratti na gargaaranii fi na cinaa dhaabbatanii gaafata. Tole dhugaadha. Kitaabni ati ammaan tana barreessitee harkaa qabdu hangam waan xumuramee kitaaba lafa taa'u jiru moo waan ganaa barreessitu oolu waan kararra jirudha akkam? Xumuramee jira kitaabichi xumuramee lafa taa'u jira. Yeroo muraasa keessatti bakka waan kana sirna tuqaalee bakka dogoggorri jiru yoo jiraate laalamee sirreeffamee uummata biraan gahuudhaan alatti xumuramee harka kiyyee jira kitaaba. Tole gamanumaanuu daawwattoonni keenya kan Forex Entertainment viidiyoo kana daawwachaa jirtan obboleettii keenya iskeen kitaaba barreessee amma harkatti lafaa qabuutu jira. Jalqaballee akkuma haasaa isarraa dhageessan rakkoo tana keessa kan galchee rakkoo faayinaansii yookaan maxxansuu dhabuutiin osoo ispoonsara barbaadu rakkoo tanatti dhufe ammallee rakkoon biraa akka isa mudanne nama waa barreessu jajjabeessuun koomentii fi barreeffama garaagaraa barreessuu fi gamana poostii godhuu qofa osoo hin taane nama kana haa gargaarru kitaaba isaa akka maxxansiifatu waan inni barbaadu hundaan deeggarree namoonni hogbarruu keessatti muuxannoo qabdan kanneen kana dura kitaaba maxxansiiftanii wantoota garaagaraa muuxannoo garaagaraa qabdan
isa gargaaruudhaan gulaaluudhaan kitaaba isaa akka maxxansiifamuuf godhu irratti gargaaraa isin jenna. Kanneen ammoo faayinaansiyaalii gargaaruu barbaadan iskee qunnamuudhaan lakkoofsa isaa kaasirratti isin maxxansinu kanarratti bilbiltanii waan inni barbaadu karaa diinagdeetiin deeggaruudhaan kitaabni isaa yeroo dhiyootti mana maxxansaa galee akka dubbiftoota bira gahu kabajaadhaan maqaa daawwattoota Forex Entertainmentiitiin isin gaafan. Tole iskee sagantaan keenya gara dhumaa deemaa jira. Wantoota hedduullee kaafnee mee wanni hin kaatiin yoo kaanni jira jettu taate kaafneeti yoo kaa'u dhaamsa hordoftoota keenyaaf yoo qabaatu taate dhaammadhuuti sagantaa keenya gobalabnaa. Sagantaa kanarratti akkanatti na kabajjee naaf eeruu keetiis galatoomfachaa wanni xumuraa ani kaasee saganticha xumuruu barbaadu yoo jiraate hawaasaa fi hawaasni keenya ani waan nan beeyne qofaaf nama isarratti duulu akka nan seene isaas ammoo waanuma inni beekamaa ta'eef qofa waan sirrii godhaa akka jiru seene kana wanni iftoominatti ragaa wajjii waan qindaa'e irratti akka na tumsanii fi yoo isa taatee sabbaan dhugaa isa tumsan dhugaa dhaga'uu yoo ta'e malee nama dhuunfaa dhaga'uun sirrii miti je'eetiin hawaasaa dhaamuu barbaada. Hawaasni nu adda beekaa wanti ammoo gama kana hawaasaatti waan kana baaseef jalqabaas isaas xiqqeessuuf yookiin bakka isaan malleerra geessuudhaaf osoo hin tahin dhugaan akka nu jidduutti argamee wanni kun dhugaan garam jira hawaasni waan jaamu haa baruufi malee jalqabaas wanti niin dho'isaa tureef yoo naaf inni walii galle inninis bakka barbaadu haa ga'u ture malee wanti addatti ani isa miidhuuf godhees akka hin jirre akka baratanii fi gara fuula duraattis wanni kitaaba kanaan wal qabatu yeroo haafamu akka duulli irra godhametti akka hin fudhannan barbaada ka jalqaba. Tole hedduu gaariidha. Kitaaba ati barreessitu kana haati ammaan tana barreessitee lafaa qabdu yeroo dhiyoo keessatti maxxanfamee dubbistoota bira akka nu bira gahee dubbifnee nutilleen waan ati barreessite kana namoota irraa fayyadamuu akka taanu shakkii takka illee qabu. Namoonni hedduu akkasii deeggaran abdii irraa qabna. Uummanni Oromoo nama sadarkaa kanatti miidhame dhiisi namoota biraatu nu gargaaranii. Asirratti ammoo dhiyaattee yaada kana fakkaatu akkasuma misunderstandingii jiru waan kanarratti addaan nu baasuu keetiif konfiizyinii jiru akkanatti bifa bareedaa kana nu ibsuu keetiif hedduu takka galatoomii ulfaadhuun sin jechuu barbaada maqaa daawwattoota Forex Entertainmentiitiin. Baay'ee ulfaadhaa galatoomaa naa jiraadhaa irra nama hedduu dinqisiifadhuu fi yaadotaati karaa barreeffamaa miidiyaa hawaasaa feesbuukii fi akkasumas mootiveeshinii gooti hunda namaan ilaaluu dinqisiifadhuu jiraatu ulfaadhu siin jechuun barbaada. Tole hedduu takka galatoomii. Egaa kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment qophiin keenya keessummaa irraan tanaa qabannee isiniif dhiyaanne kanan gammaa hordofaa turtan kana fakkaata dargaggoo Iskandar Abdulakiib jidduu kanaa rakkoo kitaaba qaxaleetiin wal qabatee sooshaal miidiyaarra deemaa turte bifa bareedaadhaan nu ibsisaatiif hedduu takka galatoomii jennaani. Hanga dhumatti nu walii turuu keessaniif ammoo ulfaadhaa isiniin jenna qophii keenya biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nu tura.